BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleeram. Har'a qabiyyeen soneeffanne raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa naannolee TPLF irratti tarkaanfii dhumaa akka fudhatan kallattiin kaa'ameeram. Lolatti fufee jiruun walloo kaabaarraa namoonni baqachuu kantiibaan magaalaa Dasee dubbachuu. Kaleessa buqqaatonni hedduun dhufaa jiru. Marsaa Waldiyaa fi Urgeessaa irraa namoonni buqqaan dhufaa jiru. Miidiyaalee idil addunyaan leellifamaa kan jirtu siifana san maal jetteen? I was at the podium crying because it's not a medallion, it is the relief. Duraanuu waan sadi al tokkotti karoorfachuun koo maraatummaadha jedhee yaada. Rakkoo atileetiksii Itoophiyaa mudate irrattis keessummaa qabna. Oduu odeeffannoo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuuti. Amma xumuraatti nu hordofaa. Raayyaan ittisa biyyaa humnoonni addaa naannolee fi milishoonni TPLF'n akka balleessaniif tarkaanfii akka fudhataniif kallattiin kaa'amu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Ibsa ergaa haala yeroo irratti darbee fi waamicha biyyaa jedhuun waajjirri ministeera muummee har'a waaree boodaa baaseen dhukaasa gamtokkee labsee ture akka dhaabe ifatti ibsu baatus tarkaanfii humnoonni finciltootaa TPLF fudhachaa jiru himuun humnoonni federaalaa fi naannoleen tarkaanfii akka fudhataniif murteerra ga'amuu eeree jira. Ibsichi humnoonni gantuu fi Shiraa harka dhoksaa alarraa dhufu jedheen akka barbadeessaniif humna federaalaa fi naannoleef kallattiin kaa'ameeraa jedhe. Aleellaan TPLF bane uummata biyyattii hundarratti akka ta'e hubatame uummanni waraana TPLF irratti gaggeeffamu irratti makamuu fi deeggaruu akka qabu ibsi waajjirri ministeera muummee ba'e himee jira. Lammiileen Itoophiyaa umuriin keessan eeyyamu raayyaa ittisa biyyaatti makamaa. Kaan ammoo waan dandeessaniin raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabadhaa kan jedhu ibsi kun mootummaan gartokkeen dhukaasa dhaabuu erga labsee yeroo jalqabaatiif dhukaasatti deebi'uusaa ifaan labseera. Akkuma ibsamaa jiru aleellaan finciltoota naannoo Amaaraa keessatti babal'achuun kaaba walloo qabachuun himamaa jira. Akka amma ibsamaa jirutti aleellaan finciltootaa naannoo Amaaraa keessatti babal'achuun kaaba walloo qabachuun himamaa jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dasee obbo Abbabee Gabra Masqal namoonni aanaalee garaagaraa godina walloo kaabaarraa waraana baqachuudhaan gara magaalaa isaaniitti deebi'aa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Naannoo kaaba walloorraa buqqaatonni dursa dhufan ni jiru. Lakkoofsi isaanii 3,000 hanga 4,000 ta'u. Gartokkeen isaanii kaampii qubannaa keessa jiru. Kanaan alatti kaleessa buqqaatonni hedduun dhufaa jiru. Marsaa Waldiyaa fi Urgeessaa irraa namoonni buqqaan dhufaa jiru. Isaan da'oo qubannaa seenaa jiru. Lakkoofsi isaanii sirriin meeqa akka ta'e hin beeku. Namoonni 15,000tti tilmaamaman sababii waraanaatiin buqqaanii seenaa jiru. Qophii sodaa balaa mariisisuun deeggaruudhaaf tattaafachaa jirra. Hawaasnis namoota 100 ta'an deeggaraa turaniiru. Dhaabbileenis akkasuma gargaaraa turan. Akka mootummaattis boruurraa kaasee deeggaruuf qophiin taasifamaa jira. Hawaasnis akka deeggaruuf qindeessaa jirra. Sadarkaa kutaa magaalichaatti koree dhaabneerra. Save the Children fi dhaabbileen biroos gargaaruuf qophii dhiyeessaniiru. Kaleessarraa qabee buqqaatonni hedduun seenaa jiru. Manneen barnootaa 6 keessa qubsiisaa jirra. Kanaan dura mootummaan federaalaa kophaatti labsii dhukaasa dhaabuu kan labseef deeggarsi namoomaa uummata bira akka ga'uu fi waqtii gannaa waan dhufeef uummanni hojii qonnaa akka hojjetuuf ta'uu ibsee ture. Uummanni hojii qonnaa akka hojjetuuf ta'uu ibsee ture. TPLF aldureewwan si'a 2 baasuudhaan dhukaasa akka hin dhaabne beeksisuun waraanatti fufeera. Aldureewwan gareen TPLF kaawwate keessaa humnoonni naannoo Amaaraa fi Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an ulaan gargaarsa namoomaa akka banamuu fi tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka baankiif bilbilaa akka banaman gaafatanii turan. Dorgommii irratti kuftee ka'uun injifachuurraa kaasee dirree dorgommii Olompikii Tookiyoo baranaa irratti maqaan ishii hedduu ol ka'ee himamaa jira. Atileet Siifan Hassan biyya lammummaa kenniteef Neezerlaandiif fiigdullee garuu ka'umsi ishee bakka madda atileetota addunyaa kan taate Arsii Oromiyaadha. Siifan waa'ee milkaa'ina ishee maal jette? Miidiyaaleen idil addunyaa hoo waa'ee ishee maal jedhan? Ammayyuu taanaa kan qopheesse qaba. She is clear of everyone. A decisive move around the final turn and Afaan Hassan. Atileet Siifan Hassan kun maqaa miidiyaaleen addunyaa hedduun tibba kana afaan irraa qabanidha. Adaamaa Oromiyaatti dhalattee Arsii Muuneessatti kan guddatte Siifan umurii waggaa 15tti ture. Gara biyya Awurooppaa Neezerlaandis deemuun biyyattiitti lammummaa kan argatte.
Atileetiin kun fiigicha fageenya giddu galeessaa irraa hanga fageenya dheeraatti gurra horachaa dhufuun shaampiyoonaa addunyaa kan bara 2019 Doohaa irraa kaastee hanga Olompikii Tookiyoo baranaatti addunyaan ispoortii maqaa ishii lafan keenye. Keessummaa Olompikii Tookiyoo baranaa irratti gosa dorgommii 3 dorgomte meetira 1500, 5,000 akkasumas immoo 10,000 kanneen irrattis warqii 2 fi nahaasa 1 walumaa gala meedaaliyaa 3 argachuu dandeessetti. Olompikii tokko irratti gosa dorgommii fiigichaa 3 meedaaliyaa argachuun seenaa arma dura atileetonni kaan dalagan qooddachuu dandeessetti. Siifan walumaa galatti Olompikii Tookiyoo irratti meetira 24 fi 500 fiigde. Akka miidiyaan Athletics Weekly jedhetti silaa Siifan Hasan Olompika baranaa irratti otoo akka gareetti dorgomtee jiraatte gabatee meedaaliyaa atileetiksii sadarkaa 11ffaan xumuruu dandeessi turte. Dorgommicha booda atileetiin kun miidiyaa biyya ishee NOS jedhamutti akka himtetti Tookiyoo irratti yaadni fageenya 3 dorgomuu kan dhufeef torban muraasa dura akkuma qoosaanii jette. Ta'us garuu milkiin galteetti. Wantichi waa'ee meedaaliyaa boqonnaa fi aara galfiidhaanaaf. Duraanuu waan 3 al tokkotti karoorfachuun koo maraatummaadha jedhee yaada. Maaliif akkan akkasiin of dhiphisuu barbaade hin beeku. Amma garuu milkaa'eera. Amma baay'ee gammadeera. Olompikiin waan addaati. Meedaaliyaa tokkollee argachuudhaaf kan irratti hawwaniidha. Sodaa guddaan natti dhagahamee ture. Sodaan garuu wanta akka nu jabaannee hojjennu nu taasisudha jedhee yaada. 3 argachuu yaaduun koo dogoggora ta'uu danda'a. Ani garuu waanan hojjedhe argadheera. Alhamdulillah, I'm really grateful. Keessumaa Olompikii baranaa atileetonni Itoophiyaa milkaa'uudhaan irratti atileetiin kun gosa dorgommii 3 meedaaliyaa 3 argachuun ishee inumaa namoonni kana dura caalaa waa'ee ishee akka dubbatan taasiseera. Turtii kanaan dura BBC waliin taasifteen Siifan atileetiin sodaattu akka hin jirre himtee turte. Ani duraan atileetii odoon ta'in fiigichumaan nan sodaadha. Tasmo'achuu waan barbaadu dursee sammuu keessa saayikooloojii keessatti waatti yoo mo'atamee akka jedhu natti deddeebi'a. Saniif jecha dorgommii 2015-16 dorgommii balleessaa ture. Gina amma atileetii sodaachuu odoon ta'in fiigicha akkamitti akka ba'u barbaadu. Konfidensii qaba alhamdulillah. Atileetii sodaadhu hin jiru atileetiin cimaadha jedhee jiraatu oduu jiraate Almaaz Ayyaanaa. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiran milkaa'ina atileetiin kun agarsiiftee dinqisiifachuun leellisaa jiru. Suuraa ishee saalaan qoodu. Atileet Siifan osoo narsingii barachaa jirtu ture kan fiigicha jalqabde. Atileet Siifan Hasanii fi gareen atileetota Neezerlaandiif har'a yeroo biyyatti deebi'an simannaan ho'aan taasifameefii jira. Dilbata darbe Siifan dorgommii fageenya meetira 10,000 irratti yeroo warqee argattu mooteef giiftiin biyyattii addatti dinqisiifataniiru. Amma mooduun gaggabaabsee isinitti hima. Chaayinaan daandii Omaan arbaa irra imalurraa namoota 150,050 kaaste. Qondaaltonni akka jedhanitti arboonni Eeshiyaa 14 ji'ootaaf godaansarra jiran jiraatota waliin akka walitti hin buuneef tarkaanfiin kun fudhatame. Poolisoonni 25,000 caalan konkolaatotaa fi diroonii fayyadamuudhaan sochii Oomaa arbaa kana hordofaa jiru jedhameera. Keeniyaan hojjettoonni mootummaa dirqamaan talaallii COVID-19 fudhachuu qabu jette. Hojjettoonni mootummaa Keeniyaa guyyaa 13 keessatti talaallii COVID fudhatan yoo ta'e adabbiin naamusaa yeroof hin ibsamne isaan eeggatas jedhameera. Saudi Arabiyaan namoota talaallii COVID fudhachuun imala umuraaf gara magaalaa Makkaa seenan simachuu eegaluuf aangawoonni biyyattii wixatarraa kaasee gaaffilee imalaan walqabatan simachuu jalqabu jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabne isaan kana turan. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa dhaabbilee siivilii 13 kan teessoon isaanii biyya Ameerikaa godhatan irraa walitti dhufan maqaa Itoophiyaa Yesalaam Gwaad yookiin immoo jaallan nagaa diyaaspooraa Itoophiyaa jedhu moggaafachuudhaan torbeewwan 3f Itoophiyaa daawwachaa turuu himan. Gareen kun haala wayitaawaa Itoophiyaa yaaddessaa ta'e bu'uura godhachuun hawaasni diyaaspooraa Itoophiyaa biyya Ameerikaa jiru ga'ee gaarii akka ba'atuuf kan hundaa'e ta'uu dura taa'an garichaa Profeesar Birook Haayiluu ibsaarra miidiyaaleef laataniin himaniiru. Naannoo sabaa sablammootaa fi uummattoota kibbaatti buufata baqattoota Koonsoo fi Daraasheetti argaman akkasumas naannoo Amaaraatti immoo buqqaatota Axaayyee fi Aanaa Arxummaa Fursee qubatan daawwanneerra. Buqqaatota kunneeniifis deeggarsa taasifneerra. Naannoo Tigraay fi Benishaangul Gumuuz deemuuf yaadnee turellee sababa yaaddoo nageenyaa fi hanqina yerootiin gara naannolee kanneenitti hin imalle nagaa Itoophiyaaf tumsuu barbaanna. Ibidda iddoowwan biyyattii garaagaraatti ba'aa jiru dhaamsuuf ga'ee keenya ba'achuun nageenya biyyattiif ni hojjenna.
iddoowwan biyyattii sababa walitti bu'iinsaa buqqa'insi itti uumame deemnee ilaaluu qofa osoo hin taane tumsa deebisanii dhaabuu keessattis gahee keenya baachuuf kaayyeffannee jirra. Yeroo ammaatti Itoophiyaan diinota biyya keessaa fi alaan qoramaa jirti. Diinota lachuu loluuf kutannoo qabna. Gama Ameerikaatiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun ifatti jira. Kun waan nama gaddisiisu. Ameerikaan dhiibbaa Itoophiyaa irratti gochaa jirtu akka dhaabduuf qabsaa'aa jirra. Sadaasa darbe kaaba Itoophiyaa Tigraayitti waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti eegale hordofee Ameerikaan Itoophiyaa irratti dhiibbaawwan garaagaraa gochaa turte. Kunis loltoonni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa Tigraay keessaa akka ba'an deeggarsi namoomaa danqaa malee akka Tigraay dhaqqabu lolli dhaabbatee mariin akka eegalu fa'aadha. Kana raawwachuufis Ameerikaan aangawoota mootummaa fi kan TPLF waraanicha keessaa qooda qabanirra uggura viizaa keessatti mootummaan Itoophiyaa fi kanneen mootummaa deeggaran dhiibbaa Ameerikaan gochaa jirtu kan hin malle hubannoo dogoggoraarraa kan maddedhaa jedhu. Bu'aa Olompikii Tookiyoo Itoophiyaan bara kana galmeessiftee hanga eegameen gadi ta'uun maatii atileetotaa fi uummata muffachiiseera. Bu'aa biyyattiin galmeessiftee gadi bu'aa dhufuusaateef sababiin ijoon maali laata? Maanajaraa fi leenjisaa atileetiksii ijaarsa bishaan Oromiyaa obbo Muhammad Ebboo waayilli koo ammayyuu taanaa dubbiseera. Qabxiin amma galmaa'ee kun ka'umsi isaa barootuma darbanirraa investimentiin nuti atileetiksii keessatti gochaa turre xiqqaachaa biyyoonni kuuwwan immoo dabalaati kan dhufanii xiyyeeffannoon itti kenname irraatii fi biyyoonni kuuwwan itti kennamee fi nuti gadi xiqqeessinee itti kennine irraa qabxiin amma argame kun kan hojii keenyaati jedheen kan yaadu. Namoonni tokko tokko baatii 8 hoteelee ta'anii qophaa'uu isaanii kan komatan jiru. Tarii kun dhiibbaa qabaataa qabxii isaanii irratti? Baatii 8 taa'uu isaa osoo hin taane dhiibbaan haalli qophii keessatti ture haalli shaggaan hin turre namni tokko jalqaba xiinsammuun isaa bilisa ta'uu qaba. Akkas immoo qilleensa sanaan kan wal madaalu ta'uu qaba. Aklimaataa-izeeshinii fi addaapteeshiniin hin hojjetamne. Akkasumas immoo gochi xiinsammuu atileetotaa irra wanti ture ulfaataadha jechuudha. Maarraa kan maddeedha tarii xiinsammuun kun? Jeequmsi kun kan irraa madde keessattuu waggoottan 3 dabran keessa gama koree olompikii fi gama atileetiksii federeeshinii atileetiksii keessa wanti ture shaggaan turre. Haalli gaariin deemaan turre gama kaaniin immoo dhibeen koronaa kun atileetota hedduu ofirraa fakkiisee jira. Akkasumas wal dorgommiiwwan silaa atileetota haarawaa itti argachuu hin danda'amu. Wal dorgommii hundi amandiliigii maal kunniin dhabamuun isaa wal qabate wantoonni sadiin kun wal qabate atileetota irratti dhiibbaa olaanaa uumeera. Keessattuu erga filatamanii immoo gochi gama koree lamaaniitiif ni turte osoo addan baasin xiinsammuu atileetotaa irratti miidhaa uumeera jedhee. Mi'a akka leenjisaa tokkotti qabxiin gaarii akka hin galmoofne wantoota sababa ta'an tarreessite si'achi maal osoo ta'ee furmaanni dhufuu danda'a? Furmaanni dhufuu kan danda'u tokkoffaa akka giddugaleessaatti fakkeenyaaf atileetiksiin Oromiyaa giddugaleessa jira. Giddugaleessa kanatti atileetota guddattoota sadarkaa isaan gahuu qabaniin utuu hin gahin gara haaf maraatoonii gara wal dorgommiiwwan asfaaltiitti akka ce'an taasisamaa kan jiru. Kun gama manaajerootaatiin tokkoffaa seeraan bitamuu akka qaban barsiifamuu qaba. Lammaffaa immoo investimentiin bal'aan irratti gaggeeffamuu qaba. Wal dorgommiiwwan manneen barnootaa dhaabbateera. Wal dorgommiiwwan godinaalee maqaadhaaf gaggeeffamaa jira. Kanaaf atileetonni ijoon gadii fi bakka bu'uu danda'an bahaan jiran. Pirojektiiwwan hin jiranii giddu galeessii kan jedhamu hin jiru. Biyyoonni biraa kan irratti investi gochuu qabu. Gabaabumatti wal dorgommii manneen barnootaatii fi godinaalee deebi'uu qaba. Pirojektiiwwanii fi giddu galeessan xiyyeeffannaadhaan itti hojjetamuu qaba. Sadaffaa irratti immoo atileetonni karaatti akka nafneef wal dorgommii maraatoonii daddafanii akka hin seennee fi manaajeroota wajjin qajeelfamni jiraachuu qaba. Investimentiin guddaan itti taasifamuu qaba jedha. Walitti bu'iinsi asiifachii jiru kun immoo dhiibbaa mataa isaa qaba. Innis dhaabbachuudha qaba jedhee yaada. Sagantaa keenya gara goolabuutti finnee jirra. Odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya www.bbcafaanoroomoo.com irraayyuu kan isin argachuu dandeessanii. Mammaaksi BBC har'aa ofiin uduuti maaliif ofuutii jedha namichi. Sagantaa har'aa kan qopheesse Biraanuu Gammachuuti. Waan nu caqasaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa.